Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni chaanal Eebbaa Musliim. Har'a barnoota haalaan barbaachisaa ta'e tokkoon isiniif qabadhee dhufe barnoonni keenya kanarraa maali yoon jettan akkamitti guutumaan guututti moobaayil teenya afaan Oromoo bichaan itti fayyadamuu dandeenya waan jedhamu kanarraa isin garsiisa jechuudha. Baga gammaddan isin jaa afaan Oromoo googilii keessallee galee jira jechuudha. Afaan Oromoo googilii keessallee galee jira. Appii tokkicha kana qofaan afaan Oromoo guutumaan guututti Ingiliffaadhaan namni si barreessee ati Oromiffaa qofaan barreessitee akka nama Ingiliffaa barreessaa fi jirutti wajjin haasa'uu dandeessa. Barreeffama namni afaan fadhiisiif ergee ati Oromiffa deeffattee dubbifachuu dandeessa jechuudha. Afaan hin beekne jechuudha. Afaan Oromoo bichaa beekanii afaan hundatti fayyadamuu dandeessan isin jaa. Har'a barnoota kanarraa waliin ilaallaa obboleeyyan chaanala keenyaaf haaraa taatan. Obboleeyyan chaanala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayibiin tun gurraachomtee jirti taanaan sabiskiraayibii tana tuqaa. Akkasumatti mallattoo olii tanarra kaadaan isin jaa barnoonni keenya akka nama hunda dura isin dhaqqabuuf mallattoo olii tanarra kaadaan isin jaa waan isin dhibee koomantiirra nuuf barreessaa. Barnoonni kuyyoo isinitti tolee akka nama hedduu bira ga'uuf laayikii tuquu hin dagatinaan isin jaa. Kallattumaan karaa barnootaa. Akkumaan durarratti isiniif ibsuuf yaalee barnoonni keenya kanarraa akkamitti guutumaan guututti afaan Oromoo bichaa beeknee afaan feenetti qaqqabamuu fi akkasumatti waan isin dhibee kan namni miseejiidhaan afaan biraatiin isiniif barreessee akkamitti afaan Oromootti deeffattanii ilaaluu dandeessanii fi guutumaan guututti moobaayil teenya googilii keenya wajjin akkamitti afaan Oromoo bichaa goonee fayyadamuu dandeenya waan jedhamu kanarraa isiniif qabadhee dhufe. Appii kana argachuudhaafis pileestoorii keessan keessa ni galtan. Pileestoorii keessan galtaniituma bakka sarchingii kanatti tiraansileetar jettanii barreessitanii jechuudha. Akkuma nama barreesse kanatti appii hedduutu jira akka isin shawwannee kunootii kana buufattan jechuudha. Ani amma appii kana buufadheetiin jira. Appii kana buufattanii jechuudha. Appii kana eega buufattan booda akka hin dogongorree appii kana teelegiraam chaanaalii kiyyarallee isiniif hin kaa'a. Orjinaala isaa achi jalaa buufachuu qabdaniin isin jaa oppinii tana tuuxanii keessa seentan jechuudha. Itti fayyadama sana ammaan isin garsiisa jechuudha guutumaan guututti amma maalirra jira afaan lamarra jira. Tokkoffaa afaan Ingiliffaatii fi afaan Oromootu irra jira jechuudha. Amma afaan Oromoo bakka wal jijjiiree amma kan duraa kun afaan Oromooti jechuudha. Kuni amma afaan itti barreessitu kuni ammoo kan siif itti hiiqu jechuudha. Amma haa barreessu barreeffama. Akkaataa godhu jala fidee haa ta'u jeenaa kaa jechuudha. Ingiliffaadhaan jala fidee naa kaa. Imeelaa godhu. Ammallee akkana fidee naa kaa jechuudha. Itti haa godhu. Fidee kaa jechuudha. Akkanatti karaa gabaabaadhaan waan feetan barreeffattanii Ingiliffatti isiniif deebisaa jechuudha. Waan feetan barreeffattan Ingiliffatti deebisaa jechuudha. Amma wal jijjiiree isin agarsiisa jechuudha. Bakka Ingiliffaatan wal jijjiiree Ingiliffaadhaan ta'e barreessu. Kunooti naa baasee jira jechuudha. Akkamitti gee naa baasee jira. Haa ta'u gizeen ani itti barreesse inni akkamitti gee galan naa baasee jira jechuudha. Yoo afaan Ingiliffaa kana bakka Ingiliffaa kana jijjiirrachuu barbaadan jechuudha. Bakkuma Ingilish jettu kanarratti tuuxanii kunooti afaan hundiinuu as keessa ni jira jechuudha. Afaan itti hiikuu barbaadan sanarra dheeyxanii afaan biyyoota addunyaa kana keessa jiru hundi isaatu as keessa ni jira waan ta'eef afaan barbaadan filattanii kan isiniif itti hiikuu jechuudha. Sanirra kaachuu dandeessanii isin jaa. Appiin kun appii bareedaadha. Googilii keessallee seennee akkaataa itti googilii keessallee seentanii itti fayyadamtanillee ganaan isin garsiisu ta'a. Akkanatti waan barbaadan kooppii godhataniitis fidattanii barreeffama tokko kooppiyaa godhamu amma kanuma kooppiyaa godhu. Koppii godhatanii fidattanii kanatti raayitanii koppii godhatanii fidattanii jechuudha. Kanatti raayitanii fidanii asumatti waan koppii godhatanii fidan san peestii tana tuutan jechuudha. Kunooti jalatti deebisaa sanaa kannaa jira jechuudha. Waan feetan kan namni isiniif erge jechuudha. Kan bakka adda addaarra namni miseejiidhaan takkaasii barreessee afaan biraatiin fiddee koppii godhattee uggusuma afaan Oromoo jijjiirrachuu dandeessan jechuudha. Akkasumatti ammaas yoo nama barreessuu barbaaddees afaan Oromootiin barreessitee karaa Ingiliffaa jijjiirtee namaaf erguu dandeessaa jechuudha. Googilii keessallee seenee isinitti agarsiisu. Google Chrome keessa seene Google Chrome keessallee seenetiin isin garsiisaa jechuudha. Akka Googilii keessattillee afaan Oromoo Googilii afaan Oromoo qofaan Googilii keessan guutuu isaa fayyadamuu dandeessan uummata karrataa balleessu. Biipaalaa godhumma. Akkana naa fidaa jechuudha. Ingiliffaadhaan naa fidee bakkuma qastii kanarratti hojjetuma bakkuma sararri sadii jiru kanarratti hojjetuma. Bakka nootii as jira jechuudha. Appiin kun googilii keessallee ni jira jechuudha. Irrumattiin tuqa harkaa jirtan jeetii yaada kunooti jijjiiree jira jechuudha. Karaa afaan Oromoo barreeffama kana naaf jijjiiree jira. Laaluu dandeessanii jechuudha. Afaan Oromoon naaf jijjiiree kunooti harku jirta jechuudha. Akkaawuntii piipaal ka jiru kunooti harkaa jirtan jechuudha. Afaan Oromoon naaf jijjiiree jechuudha. Yoo hin barbaanne
yoo hin barbaanne ingilifuma deebisuu barbaadde asuma tuutee bakkuma ammaa kana irratti tuutaa jechuudha bakkuma maqaa isaa kana irratti tuutaa jechuudha kunooti akkana nuu fida kana godhu ingilifa deebisee jechuudha ingilifa deebisee afaan barbaadanii kun seetingiin asuma irra jirtee yoo jijjiirrachuu barbaadan Google Chrome keessa seentanii waan barbaadan waan isin dhibe hundaa'u afaan Oromoo bichaa waan san jijjiirratanii itti waan san sirreeffachuu dandeessan isin jaa obboleeyyan channel keenyaaf haaraa taatan subscribe like share godhuu hin dagatinaan isin jaa barnoonni kuyyoo isin tolee like godhaan isin jaa waan isin dhibe mallee comment irratti nuuf barreessuu hin dagatinaan isin jaa hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura.